والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد كبجمتوتا أردفتوتا كينيا الحمد لله رب العالمين كنو يرو أما مقالا جمّا مسرا أبا جفارين كيزت رقمنا مسرا أبا جفار موتي أبا جفار سلطان محمد بن داود وقاد باندورا كان كيسة تران عرقنو بلوان كينيا أدى وجنين زيارات أفري أهي تأرقم نجرة أني يو أسيتي أرقمو واتوكدوك أمتا كينيا ورا أسنجرف أكهوبت ترواي مسرا كان عارف أبا جفار قباوس اسم التمور باريتي أبا جفار رحمه الله بركو أسدي شنتمي لما أبا إساني أبا قمولي الرافي هذا إساني قميتي راكن ألتن يوتو أبان قمول أبان إساني موتين جلقبا يچورا أبا جفار اندورا كنتوران بركو أسدي ترباتمي شن غرا آخرات يودي منو تلون يوكان محمد بن داود يوكان أبان جفار أبا قمول waggaa 15 turani saanii waggaa 15 turani abbaan irraa du'e waggaa 15 irratti waan ijoollee ta'aniif sulxaana abbaa isaanirraa dhibba guutuu waan hin fudhanneef haadha isaanii guumeetti wajjin ta'aniitu biyya kana biyya jimmaatiif naannoo jimmaa bulchaa turani waggaa 3 jechuudha gaafa isaa waggaa 18 qaqqabanu gaafa isaa waggaa 18 ta'anu guutummaadhaan guutuutti sulxaanaa fi mootummaa guutuu fudhataniiti jimmaan bulchaa turan jechuudha gaafa waggaa 18 guutan waggaa 18 irraa kaasee gaafa isa abbaan du'an bara 1875 irraa waggaa 1878 hanga bara 1933 biyyattii kana naannoo jimmaa kan bulchaa ta'an yoo ta'u maqaan isaanii maqaan abbaa jifaar tulluu jedhamanii waamu turan akka biyyaatti tulluu jechuun dheeraa waan ta'an jennaan kiiloo meetira kan meetira lamaaf seentimeetirii 10 waan ta'aniif dheerinni isaanii waan guddaa ta'eef maqaan isaanii tulluu jedhee waamamaa ture kan biraa maqaan isaanii maqaan islaamaa Muhammad ibn Daawud jedhamanii waamu ture abbaan jifaar maqaan isaanii kan kabajaa immoo abbaa jifaar abbaa gommal jedhamanii beekamu ummata biratti akkuma isin ummanni bal'aan ummanni biyya keessaas biyya alaas kan amma maqaa isaanii waamu abbaa jifaar abbaa gommal jedhee waama garuu maqaa adda addaa akka qabanu warri seenaa nutti himu masaraan isaanii kun kan amma nu jirru kun jireen kun jechuun amma yeroo amma magaalaa Jimmaa irraa kiiloomeetirii 7 kan fagaatu yoo ta'u hospitaala Jimmaa irraa immoo kiiloomeetirii 3dha bootaan kun istiraatiijikii waan ta'ennaan tabbarra tulluurra waan ta'e jennaan abbaan jifaar asitti masaraa isaanii ijaaraniiti ummata kana guutuu asii gara limmuutii kan dhufu gara kafaatii kan dhufu gara guumaatii kan dhufu waa hunda asirra ta'aniiti kan isaan hogganu kanaafiyyi iddee tabbaa kana filachuu danda'an jechuudha masaraan kun yoo ijaaramu baajetni itti ba'ee baasin itti ba'ee yoo dubbatan warri seenaa warqii kiiloogiraama 400 doolaara Awustiraaliyaa yookaan mantareeza 65 kan itti ba'e yoo ta'u kan akkahii tolchee dura bu'ummaadhaan kan ijaare mahandisii hindiirraa kan dhufe tinker kan jedhamu mahandisii hindiiti kan kana ijaare jechuudha masaraan kun kan ijaarame akkayitti bareedee ijaaramee jiru bara 1870 kan akkanitti ijaarame jechuudha masaraa kana keessatti yoo ilaalle waan tokko yoo dubbanne masaraa kana keessa kan jiru maalini masjida ummataati kan jiru akkuma fuulduree keenya asitti mul'atu masjida ummataati kan jiru itti dabalatee masaraa keessa masjida maatii kan maatiin isaanii itti sagantu jira masjidni kun kan dhiiraatiif kan dubartii walitti qoodamee dhiiraafis dubartiidhaafis adda ba'ee masjida as ture kan biraa masaraa kana keessa kan jiru iddoo dubartiin itti qaraatu iddoo dubartiin qobaatti itti qaraatuu fi iddoo dhiirri qobaatti itti qara'u kan jiru yoo ta'e amma yeroo masaraa kana seennu masaraa kana jalqaba balbala isaarra kan jiru maalinni laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan jiru achirratti katabamee jira masaraa kana fuulduree balbala isaa irratti jechuudha achi itti aansuudhaan laa ilaaha illallah gaditti Abubakar Umar Usmaan Ali jedhanii asitti masaraa kana barri isaatti balbala isaa fuulduree barreeffamee jira akkuma jedhamu kan isaa irratti barreeffan keessatti Kumaini Muhammad ibn Daawud garba rabbi yeroo kuma kan ta'e jechuun irratti barreeffatanii jiru abbaan jifaar abbaan keenya sulxaanni jimmaa beekamaan asta'aniiti gaa ummata muslimaa alamarra jiru guutuu kan kaddamaa turan asta'aniiti ulamoonni kan keenya ba'a irraa lixa irraa kaaba irraa kibba irraa rakkatanii iddee galan dhabanii yeroo aseewwan rakkisan sana ummata kana walitti qabataniiti asta'anii ummata muslimaa Itoophiyaa keessa jiru guutuu asta'aniiti kan isaan gargaaraa turan gariidhaa lafa kennanii gariidhaa baajeta kennanii
guutanii garii fuusisanii garii waan barbaadu hunda guutatanii ilmiin as jimma irraa Itoophiyaa guutuutti akka babal'ataa ture kan godhan as ta'aniitu itti dabalata abbaan Jifaar rabbi isaan irraa haa jaallatu rabbi rahmata isaaniif haa godhu as ta'aniiti ummata Itoophiyaa ummata muslimaa jiruuf harama funduretti Kaabaa funduretti meetii 300 qofa Kaabarraa kan fagaatu as ta'anii mana guddaa waqfii guddaa kan ijaaran abbaa Jifaar as ta'aniiti kana qofa osoo hin taane abbaan Jifaar harama keessaa fudhatanii akkuma ijaaranii Madiinaa irraas akka fudhatan hin dubbatama Madiinaa irraa fudhatanii ijaaranii turanii yookaan iddee fudhatanii turanii haa ta'u ittiin ijaaramne bootaa sun kan biraa ta'e jedhama Aqsaa Falastiin Qudsii irraallee bootaa akka fudhatanii seenaan dubbata ture jechuudha kana hunda kan dalagaa turanii fi hojjetaa turan abbaan Jifaar asuma masaraa isaanii keessa ta'aniitu rabbiin rahmata isaaniif haa godhu yarhamuhullahu rahmatan waasi'an wa radiyallahu anhu wa jazaahullahu anna wa anil islaami khayral jazaa nu islaamummaa irraa abbaa Jifaariif rabbiin rahmata haa kennuufi nuti ilmaan isaanii waggaa 100 booda yoo dhufnus seenaa isaanii kan akka itti jabeessinee seenaa isaanii kana deebifnee nuti waa'ee ummata muslimaa kanaaf ummata keenya hedduu bareechinee hubachuu fi ummata biraa barsiisuu kan qabnu nurra ilmaan isaanii irraa akka jiru isin yaadachiisuu barbaadeeti kunuuti amma kan nu ilaalaa jirru balballi nu ilaalaa jiru kun akkuma isinitti hime laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah jedha sallallahu alayhi wasallam achi kaasee Abu Bakr Umar Usman Ali jedheeti as-Sultaan Muhammad ibn Daawud jedhamee kanatti barreeffame kun maal inni kun kaayyo isaanii sagantaa isaaniitii fi waa isaan babal'isuu barbaadan akka ta'e asuma seenaa waggaa 100 booda asuma barri isaanii irratti balbala isaanii irratti nu mul'isa kana arra ziyaara dhufneeti gabaawumaan isinitti ibsu barbaanneeti yeroo biraa insha Allah ta'ala bal'inaan seenaa keenya seenaa abbaa Jifaar isinitti ibsu yaalla jazakumullahu khairan barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh